banne Ika guddan bane Malka tullu yaane Galata jechuu feene Boroo ganna baane Oka birraan nu ga'e rabbi Barri barana kuufa Yayyabe ayyuun duuba Abbaa gadaatu labsee Abbaa duulaa dabarsee Irratu marsee eegaa biyya Eenyu tabbichuu jeeqaa Ashama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota Jirraa Miidiyaa Neetwoorkii. Kuni qophii addaati. Qophii addaa haala yeroo irratti xiyyeeffatee isinii dhiyeessina. Qophii addaa kana qopheessuudhaan kan isin faana turu ani Lammii Abrahaamii karaa ogeessa teeknikaatiin Boggaalee Habtaamuu wajjin jira. Hamma dhuma qophichaatti akka nu hordoftan afeerraa isinii taasifneeti jirra. Nu hordofaa. Akka uumamaa gurraacha garaan garba Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila Mallattoon duudhaa calaqqee eenyummaa uummata Oromoo guddicha keessaa tokko Irreecha. Manni Oromoo fi Kuush kaaba ba'a Afrikaa fi kibba ba'a Afrikaa waggaa 12,000 duraa irraa eegalee ayyaana Irreechaa waggaa waggaan malkaa bu'ee yookaan tulluutti ol ba'ee kabajata. Irreechi Oromoo biratti Irreecha jedhamee haa beekamu malee Kuushota birattis afaanuma isaaniitiin beekamaas kabajamaas. Naannoo gubbaa tutuqaman kana keessatti mana Irreechi ittiin kabajamne hin jiru jechuun ni danda'ama. Keessattuu birraan yeroo dhamaatii fi hojiin qonnaan bulaa gara firiitti jijjiiramee asheetni midhaanii alaa fi mana guutee mana namaa hundaa biratti argamtudha. Gama biroon ammoo birraan yeroo lagni guutee hirdhatee firri dhangaa qopheeffatee itti wal dubbisuu wal gaafatuu fi qehee walii hawwatudha. Kanaaf hawaasni Oromoo waaqa waa hundaa uume dukkana gannaa keessaa isa dabarsee birraa hawwataa kanaan isa ga'e irreeffatee galateeffata. Sirni galateeffannaa kun immoo irreeffannaadhaan calaqqisiifama. Irreechi sirna galata uummanni Oromoo gamtaadhaan tulluu fi malkarratti ba'anii waaqa uumaa kadhatanii fi itti galateeffatanidha. Irreessa yommuu jennu marga yookaan coqorsa sirnaan ayyaaneffannaa tokkoof yookaan araaraaf yoo deemamu harkatti qabatamus ta'uu ni ibsama. Sirna kabaja ayyaana Irreechaa waggaatti yeroo 2 kan kabajamu yommuu ta'u isaanis waqtiilee Arfaasaa fi Birraati. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa keessa kabajamu kadhaa waaqaaf uummanni Oromoo tullutti bahee dhiyeeffatudha. Innis yeroo roobni lafaa biqilootaa fi looniif baay'ee barbaachisu waan ta'eef rooba nagaa akka roobuuf tullutti ba'anii waaqa kadhatu. Akkasumas illee ganni fuulduraa dukkana nagaan nu holluqsisee booqaa birraatti nagaan nu baasi sanyii facaafanne nu dagaaksi nu biqilchi jedhanii waaqa kadhatu. Gama biroon ayyaanni Irreechaa birraa keessa kabajamu irra caalaatti galata waaqaaf galchuuf yoo ta'u milkaa'ina fuula duraatiifis ni kadhatamu. Irreechi uummata Oromootiif eenyummaa isaati. Irreechi uummata Oromootiif misooma. Irreechi uummata Oromootiif nageenya. Irreechi uummata Oromootiif tokkummaadha. Irreechi uummata Oromootiif qabeenya walooti jenneetiin ilaaluu dandeenya. Oromoon baadiyyaatti kaabaa kibbatti aadaa isaa keessatti amantaadhaan saalaan bifaan umriidhaan kan itti waliin qoqqoodne itti tokkoomanii waloomaniitiin ayyaana eenyummaa isaanii ittiin calanqisiisaatiin kabajatan waan ta'eef ayyaanni Irreechaa uummata Oromootiif waa hunda jenneetiin ilaaluu dandeenya. Gara Irreechaa osoo hin deemin dura akkuma beekamu uummati tokko aadaa mataa isaa qaba. Aadaa kanaan wantoota hedduu ittiin raawwata jechuudha.
aadaansaa aadaa sanaan jireenya isaa ittiin geggeeffata. Meeshaa waliigalteetis jechuu dandeenya aadaa isaatiin ittiin waliigala. Wantoota adda addaas ittiin ibsata jechuudha. Gama afoolaatiin ilaaluu dandeenya. Kanaaf uummanni Oromoo aadaa mataasaa kan qabu. Achi keessatti egaa irreechi qaamuma aadaa kanaa kan ta'edha jechuudha. Akkuma beekamu uummanni Oromoo wantoota gurguddaa ja'aatiif iddoo kenna jechuudha. Aadaa isaa keessatti, aadaa uummata Oromoo keessatti wantoonni gurguddaan ja'an kun baay'ee kritikaalii uummata Oromoo biratti iddoo guddaa kan qabanidha. Inni tokko heera waaqaa jedhama. Heera lafaa, heera abbaa, kan haadhaa fi kan malkaa fi kan tulluu jedhameetu waamama jechuudha. Keessumaa heerota ja'an kana keessaa uummanni Oromoo heera malkaa fi tulluudhaaf iddoo guddaa kenna jechuudha. Bu'uuruma kanaan gara malkaatti ba'eetu yeroo inni waaqa isaa galateeffatu jira jechuudha. Tulluutti ba'e immoo yeroo inni waaqa isaa kadhatutu jira jechuudha. Bu'uuruma kanaan irreechisi heera malkaa kanaaf darbee kan tulluu kanaaf beekamtii kenneetu uummata Oromoo biratti kan geggeeffamudha jechuudha. Kanaaf irreechi uummata Oromoodhaa fi akkuma beekamu eenyummaa isaatii, aadaa isaatii ittiin kan nageenya isaa ittiin ibsatudha, kan ittiin araaramudha. Kanaaf walumaa gala irreechi sirna galateeffannaadhaa fi sirna kadhannaa uummata Oromooti jennee gudunfuu dandeenya jechuudha. Egaa amma qophii hojii sana uummata baay'eetu gama keenya dhufa waan ta'eef waa hedduu hojjechaa jirra. Hojii hojjennu keessaa tokko isuma isin ammatti jirtan aadaadhaa fi eenyummaa uummataa kana addunyaatti beeksisuuf isinillee ga'ee guddaa fudhattanii dhamaatii guddaatti jirtu. Nuyi gama keenyaan barruulee adda addaa akkamittiin simannaa bakka itti keessummaa simannullee fa'aa waa hedduu hojjechaa jirra gaa. Irreechi Oromoodhaaf waan gurguddaa lamadha. Waa gurguddaa lama yoomessa ofiisaas ni qaba. Waa gurguddaa lama yeroo nan jedhu tokko bakka itti Oromoo wal ga'ee kadhatuu fi waaqa isaa kadhatuudhaa fi waaqa itti galateeffatudha. Yoom galateeffata bokkaan roobni jala siqee gaafa tutturu Oromoo waaqa kadhachuudhaa fi tulluutti ba'eetu guddaaf xinnaan jaarsaaf jaartiin ijoolleen ba'aniitu waaqayyoon kadhatu. Kuni tulluutti ba'aniitudha. Gaafa bonni jalaa turuudha jechuudha. Inni kan biroon immoo egaa akkuma amma qophii sammaa kanadha. Inni sun darbeera. Sammaa kana bokkaan roobee midhaan facaasanii ganna hamaa dukkanaa'aa kana keessaa baga nagaan nu baaftee jedhanii amma immoo yeroo itti sakaleessa sana waaqa kadhatanii amma immoo yeroo itti waaqayyoon kadhatanidha. Kanaaf keessumaa inni yeroo kanaa kun yeroo itti uummanni Oromoo ganni akkuma argamu kana dhoqqeedha. Firri waliin arguu. Hojiilee akkuma barbaadde kana rooba kanarraa kan ka'e baatee daldalachuu. Finni wal arguu. Xiqqoo hin rakkisa maaliif lagni hin guutaa. Dhoqqeetu jira. Rooba hamaatu jira. Cabbiitu jira. Kanaaf yeroo itti wal argeen illee hanqatu waan ta'eef kana qofaa immoo miti. Sanyii malafatti naqu kana yeroo tokko tokko lolaa hamaan dhufee hin balleessaa, cabbii hamaan dhufee hin balleessaa hin beekamu gaa. Kun harka namaa keessa waan hin jirreef harka waaqaa keessa waan jiruuf waan harka waaqaa kana waaqayyo eeggata waan ta'eef isa kanaaf midhaan facaase sanarraallee walitti ba'uu qofaatu hin taane midhaan lafatti naqillee nagaan waaqayyo biraan isa ga'uusaa, nagaan asheetuusaa, nagaan waan sooratu ga'ee ijaan arguusaatiif birraatti ba'eetu waaqa isaa galateeffataa jechuudha. Kanaan ala garuu sirni irreechi jiruuf jireenya uummata Oromooti. Keessattuu dur otoo sirni gadaa hin laaffatin yookaan sirni gadaa hin miidhaan irra hin gahin sirni Oromoo kun miidhaan irra hin gahin jiruuf jireenya guyyaa guyyaa Oromoon itti adeemsu fakkeenyaaf akka wanti ayyaantudha. Guyyaa
yeroo adda addaa irreecha hin irreeffatan. Fakkeenyaaf yeroo gabaa deemuuf imala tokko deemuuf deemtu mana ishiitti irreeffattee baati. Yeroo malkaa guddaa ceetu irreecha fudhattee irreeffattu malee malkaan ceetu. Yeroo abdaarii gurguddaa jira iddoo ulfoo gurguddaa itti uummanni wal gahee waaqa kadhatu immoo hin jira. Iddoo sana irreeffattu malee hin dabartu. Maanguddoonni keenyallee akaakayyuuleen keenyallee akkasitti turan jechuudha. Kabiraa Oromoo yeroo cidha yeroo mana fuudha yeroo manaa bahu eebbifatee muuddatee dhadhaa muuddatee dhumarra irreeffatee ba'a. Maal jechuudha irreeffatee fuudha deemu jechuun jijeedhaniin yookaan immoo sirna deemanii fuudhanii dhufan sana akka isaan nagaan akka galan akka of kalan milkiidhaan akka galan rakkoon akka isaan hin qunnamne nagaan akka galan kadhatanii deemu jechuudha. Kadhatanii deemanii galgala yeroo dhufan immoo hoolaa rakkoo qalanii egaa mana seenanii booda jiidharra ejjetanii seenanii booda galgala irreeffataniit sana booda wal ga'anii nyaatanii dhuganii adda ba'u jechuudha. Kanaaf amma kan xiqqoo kan baay'ee irraanfatamee irrattillee akka uummataattillee irratti akka mootummaattillee irratti hojjetamu sirnoota uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan ittiin jiraatu ittiin galateeffatu ittiin illee kadhatu sanatu baay'ee isaa laafe. Akkasumas illee uummanni Oromoo ayyaana irreechaa birraa kana yoo irreeffatan midhaan alaa gahee namaafis simbira wajjin nu soori. Bara nagaa kana quufa nu godhi. Yaadaa fi hawwii keenya nu guuti jedhanii malkaatti deemuun waaqa kadhatu. Irreechi dinqaa jalqabaa jedhu manguddoonni Tuulamaa achii qe'eetti ba'a. Sana booda irreechi sabaa magaalaa Finfinnee hora Finfinnee fi itti aansuun Bishooftutti hora Harsadiitti ni kabajama. Ayyaanni irreechaa akkuma beekamu kan uummata Oromoo ta'uu bira dabreetiin nama kan sabaaf sablammoota biyyattii kanaa ta'eetiin jira. Kanaan dura ayyaana kana kallattii uummanni Oromoo barbaadu kanaan akka hin kabajamne akka bahee hin mul'anne akka hin misoomne sirnawwan dabran qancarsaatiin turan fedhii adda addaatiitu ture. Kaayyoo mataa isaaniitiif jecha tokkummaa uummata Oromoo humni hin barbaanne nageenya uummata Oromoo humni hin barbaanne qabeenya isaatii fi lafa isaatiitti karaa hin malleen uummanni humni fayyadamuu barbaadu waan guddaa uummata Oromoo tokkoomsu kana uummata Oromoo mataa walitti qabuu fi kan waloomsu kana dugugguruu isaa dha'uudhaa fi yaaliin adda addaa godhamaatiin tureetiin jira jechuun hin danda'amu. Ayyaanni irreechaa dhugaa dubbachuudhaaf waan adda ta'e amala adda ta'e tokko kan qabu waan ofii qofa agarsiisuuf waan uummata Oromoo qofa fudhachuudhaaf miti namni kan dhufu. Sabaaf sablammoonni biyya kanaa hundi isaaniitiyyuu kan dhufan aadaa isaaniitiin faayamanii dhufan uffata aadaa isaaniitiin faayamanii dhufan faaruu fi kadhannaa mataa isaaniitiin faayamaniitiin dhufan hundinuu sagalee isaatiin afaan isaatiin aadaa isaa fideetiin argisiisaa jedhu iddoo aadaan sabaaf sablammii hundi isaa dhufeetiin eenyummaa ofii aadaa ofii namni hundinuyyuu karaa bilisa ta'een ifaan ifatti ittiin agarsiifatu dirree akkasii kana jechuudha. Kana yoo fudhanneetiin jenne wanni hundi isaatiiyyuu ammataa ta'uu isaa uummanni Oromoo ammataadha. Yoo jennu ammattummaan uummata Oromoo afaaniin qofa osoo hin taane aadaadhaan mataa isaatiin aadaa Oromaa akkamitti tolereet gochuu akka danda'u akkamitti ofitti fudhachuu akka danda'u irraa barachuu akka danda'u kanarraas akkamitti kan birootis dhufeetiin barachuudhaaf kan rabanuu akka danda'u irreechi baay'ee namatti agarsiisa wanta ta'eef kuni baay'ee isaa namoonni fedhii adda addaatiin bitaa mirgatti harkisuudhaaf yoo barbaadaniyyuu ayyaanichi humni inni qabuu fi ergaan inni qabu aadaan itti safeeffannaan ittiin aadaan kun ittiin kabajamu mataan isaa humna isaa namoota kara hin malletti waa jallisuudha barbaadanii ol ta'uu isaatiin ofii isaatii karatti haalli itti galchaatiin dhufe jira jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatitti ayyaanni irreechaa haa xiqqaatu guddatu waggaa 2-3 kana iddoo namoonni dhuunfaadhaan fedhii isaaniitti calanqisiisan ta'uu bira dabree siyaasa ofiitti calanqisiisan ta'uu bira dabree ayyaana eenyummaan Oromoo guddinni Oromoo qabeenyi Oromoo faayyi Oromoo itti mul'achuu danda'u aadaan Oromoo sirna gadaa irraa
as dhufe itti deebi'eetiin dagaaguudhaaf misoomuu danda'u addunyaan irraa barachuu danda'u ta'eetiin ta'aatiin dhufeetiin jira. Ayyaanni gubaa galgalaa waarii kabajama. Gaafa ayyaana gubaa kabajan xoombirii dinqaatti qabsiifamee ba'a. Waarii ulfaa qabu warri ulfa qabu galma ulfaattis ni baasa. Irreechi dinqa jalqabaa kan jedhameefis kanumaafi. Erga xomboroo qabsiifatanii qaheetti gadi bahanii ibsa ayyaanichaa haala ho'aateen kabajaa barsiisaa immoo ganama bakka gubaa itti guban sanatti buna dhaabanii waaqa isaanii kadhatu. Waaqaafis galata galchaa abdaarii irrattis ni irreeffatu. Irreeffannaan kun kan ta'u akka maatiitti ayyaanni masqalaa kan warri kiristaanaa kabajuu fi ayyaanni gubaa yookaan ifaanoo kan Oromoon kabaju yeroo fi ibsa ibsuun walaa fakkaatuu malee garaagarummaa guddaa qaba. Irreechi sabaa kan biraa hora harsadii fi hora finfinneetti kabajama. Osoo hora harsadii fi finfinneetti hin irreeffatiin dursanii malkaa biratti hin irreeffatamu. Kabajni ayyaana irreechaa bifa lamaan ilaalama. Inni tokko hidda dhalootaa yookaan gosti naannawaa walitti dhiyeenyatti argaman hundi warra ulfaati. Warri angafti walitti qabamanii gamtaadhaan faaruu irreechaa faarfamu jechaa tulluu yookaan malkaa naannawa dhiyeenya isaanitti argamu deemanii hangafni quxusuu eebbifatanii irreeffatu. Irreechi hora harsadii fi hora finfinnee ammoo irreecha gosaa osoo hin taane irree sabaati. Oromoo hundaatu bahee irreeffata jechuudha. Ulfaan gadaa shananiin gaafa ayyaana irreechaa birraa bakka tokkotti ba'u. Abbootiin gadaa bakka adda addaa jiran abbootiin muudaa fi warri ulfaa guyyaa sana ni argamu. Kadhaan waaqaa fi eebbi eebbifamus akka sabaatti. Ibsituun irreechaa duudha jabaadha. Waa guddaadha. Oromoo yeroo sirna isaa geggeeffatu akkuma ati jette ibsituu mataa isaa danda'e qaba. Uffannaa isaa waan ittiin ibsatu qaba. Uffannaa isaa qofaa miti. Faayaa isaa waan ittiin ibsatu qaba. Deemsa isaallee waan ittiin ibsatu qaba. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo kun akkuma baay'ina isaa kana lafa bal'aarra buufatee jira. Godina adda addaa jira. Godina Wallaggaa, Jimmaa, Booranaa, Gujii, Ilubbaa Boriif kan kana fakkaatan irra jira. Aadaan Oromoo tokkodha. Egaa akkuma bal'ina lafaa sanarra jirutti immoo wayyaa aadaa godina mataa isaa danda'e qaba. Gaafa achi dhufullee isa sana gonfatee dhufa. Faayyaa isa sana gonfatee dhufa. Kana qofaa miti sila waa tokko kaaseera. Sirna mataasaa qaba waan ittiin deemsa isaa calaqqisiifatu qaba. Fakkeenyaaf amma irreechi kun yeroo nun amma irreechi birraa kun akka isa sila kan tulluutti ba'an miti. Irreecha malkaatti ba'anii waaqayyoon galateeffatanidha jenneerra. Malkaatti yeroo ba'u immoo cal jedheema Oromoon numti dacha'eematti dhaqatu hin taane jalqaba abbaa malkaatu dursa deema. Kunis ibsituudha. Abbaa malkaatti kanaan immoo durba qarreedha. Durba neerumne jechuudha. Durbi qarree waa tokko hin beektu. Durba duudaa waan taateefi. Waaqni isheedhaaf dhagaa jedheetu amana Oromoon. Kanaaf ishee dursa. Isheetti kanaan immoo dubartootadha. Haadha siinqee, haadha manaa abbaa gadaa, caaccuu ishee naqatteetu durba duudaatti haanteetu deemte jechuudha. Kuni ibsituudha. Ibsituu uffannaan isaa ibsituudha. Akkaataan hiriiree sirna isaa itti kabajachuuf deemullee ibsituudha jechuudha. Maaliif adeemsa qaba, duraa duuba qaba. Kana qofaa miti. Oboon Oromoo keessaa oboon coraadhaaf hangafadha. Kanaaf hangafillee kabaja qaba. Adeemsa tooraa keessatti abbaan malkaa akkuma jirutti ta'ee, durbi akkuma jirtutti ta'ee, haadhi siiqqee akkuma jirtu taate, hangafni ittaane immoo kabaja qabaa jechuudha. Quxisuu yookaan immoo oboon coora dura hin hiriiree hin deemu. Kanaaf safuu qabaa jechuudha. Kana keessatti immoo ibsituun isaa immoo faaruun jira. Yeroodha kan amma dhiirri yookaan immoo abbaan gadaas abbaan malkaas faarfachaa hin deemu. Kan faaruu faarfachaa deemu
dubaradha. Dubartoota jechuudha. Maariyoo jedhaniitu jechaa deemu jechuudha. Yeroo achi as deebi'an irreeffatanii deebi'an immoo dargaggooti warra dhiira ta'antu jechaa deebi'aa jechuudha. Amma irreecha gareedhaan irreecha malkaaf irreecha tulluu jennee kabajamu kana akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti waggaa dheeraadha. Aadaan kun xiqqoo laaffachaa badaa waan tureef baay'ee guddatee uummanni illee tokkummaadhaan Oromiyaa guuturraa bahee iddoo tokkotti kabajama. Irreecha hora Finfinneetti kabajamuu fi irreecha hora Harsadii Bishooftutti kabajamu irratti uummanni Oromoo uummata miliyoona lakkaa'amutu dhufa. Kana qofa miti amma yeroo dhiyoodhaa sabaaf sablammiin adda addaa illee keessummoonni adda addaa naannolee 12 magaalota gurguddoo keessaa dhufee irratti hirmaata. Lammaffaa naannolee biyyoota ollaa Itoophiyaa ta'an illee biyyoonni adda addaa Keeniyaa, kan akka Jibuutii, kan akka Somaaliyaa kana dhufee irratti hirmaata. Biiroon hojii gurguddaa hojjechaa ture jechuudha. Irreecha kana tokko qorachuu, karaa irreecha akkamitti kabajama, karaan sirriin, karaa safuuf duudhaa isaa eegeen akka kabajamuuf gahee adda addaa, qorannoo adda addaa adeemsisaa. Karaa biraatiin akkaataa irratti kabajamu irratti keessummoota adda addaatiin nutti dhufa waan ta'eef keessummoota kana simachuudhaan akka nagaan galan gochuu irratti biiroon gahee guddaa taphata hojjechaa as ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e duraa duuba mataasaa qaba. Keessummoota adda addaa kana hojjettoonni biiroo keenyaa dabalatee caasan keenya kan magaalotaa godinaa hanga aanaatti irreechi kun hin kabajama jechuudha. Irreechi gurguddaa asitti akka Oromiyaatti Finfinnee fi Bishooftutti kabajamu malee irreechi godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti aanolee adda addaa keessatti malkaawwan hedduu keessatti kabajama jechuudha. Bakka baay'eetti uummanni keenya booruu gannaa nu of kalchitee baga birraatti nu baasee uummanni iddoo adda addaatti kabajama. Irreechi gurguddaan lamaan akka Oromiyaatti Oromoon bakka guddaa wal gahee kabajamu kun irreecha iddoo guddaa qabu. Keessattuu iddoo seena qabeessa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti kan kabajamuu fi Bishooftutti kan kabajamu irreecha gurguddaadha. Achirratti nus akka biiroo keenyatti keessummoota iddoo adda addaatti dhufan kana hin simannaa akka isaan nagaan galan, akka isaan gufuun isaan lagee rakkoon akka irra odoon gahin akka galan gahee keenya baanaa jechuudha. Kanaaf karaalee duudhaa isaa eegen akka kabajamu hojjechaa jirra jechuudha. Hirmaannaan uummataa sadarkaan itti baheetiin ayyaana kana uummanni sabaaf sablammii biyya kanaa addunyaa irraa osoo hin hafne biyyoota ollaa irraa osoo hin hafne dhangala'eetiin dhufeetti kabajaatiin jiru kana yoo laalleetiin jennu biyyoota guddatan keessatti ayyaanota gurguddaan kabajamaatiin jira jedhameetiin beekamu keessa sadarkaa olaanatti sadarkaa hangafatti kan laallamuu danda'u jechuun hin danda'ama jechuudha. Ayyaanni irreechaa bu'aa inni buusaatiin jiru wajjin baay'ina uummataa inni hirmaachisaa jiru wajjin qabeenya addunyaa ta'eetiin galmaa'uudhaaf wanni isa daangessu tokko yoo hin jiraatu jechuudha. Haa ta'u garuu yeroo yeroodhaan calqabaa kaasee hanga bara baraan waan inni dabalaatiin deemu sana ragaa isaa argaafi gochaatiin qabachaa ulaagaa isaa barbaachisu sana keessatti waa hunda isaa komponentii isaa barbaachisu sana guutaa kan deemamu yoo ta'eetiin jedhe yeroo gabaabaa keessatti ayyaanni irreechaas ayyaana guddaa ta'uu isaa wajjin wal qabatee bu'aan inni buusaatiin jiru wajjin wal qabateetiin hamba addunyaatitti qabeenya waloo ta'eetiin galmaahu wanni isa daangessu hin jiru jenneetiin amanna. Irreecha kana maaltu adda gochuu danda'a? Maaltu yuunikii gochuu danda'a kan jiru hojiin bal'aan akka irratti hojjetamuu fi kallattii adda addaan assaayimentiin hayyoota Oromoodhaaf kennameera. Keessumaa yuunivarsiitonni adda addaa kanarratti qorannoo geggeessaa waan jiruuf kan isa adda godhu erga qorannoon kun geggeeffamee booda sanaaf dhiyaata waan ta'eef gama keenyaan inventorii geggeessine qorannoon sun immoo sanaan deeggaramuu waan qabuuf hojii akkasii hojjechaa jirra. Xumura irratti sadarkaa yuuniskootti akka inni galmaa'uuf hojiin ammallee jalqabbiin jiru gaariidha kan jiru kaasuu barbaade. Kaayyoon kabaja ayyaana irreechaa kanas birraa waaqa boruu gannaa keessa nagaan qaxxaamursee gara booqaa birraatti baase yookaan hulluuqsise galata galchuudhaaf kan waaqeffatamudha. Waaqa bacaqii gannaa rooba ulfaataa gannaa fi dukkana gannaa keessa nagaan biyya hulluuqsisee daraaraa birraa asheetaa fi foolii birraan walumaa galatti waaqaaf galateeffachuudha. Ayyaanni kun irreecha birraa ganna gurraacha dhoqqee bacaqii gannaa fi rooba ulfaataa keessa bahanii nagaan booqaa birraa waan arganiif daraaraa keelloo marga jiidhaa coqorsaa fi kan kana fakkaatan harkatti qabatanii
jahataniin malkaatti bahanii irreeffatan. Sirni kabaja ayyaana irreechaa inni lammaffaan ammoo sadarkaa sabaatti giddu galeessa tokkotti kabajamudha. Guyyaan ayyaana irreechaa ulfaan warra angafaa hunduu ba'ee bakka irreechatti argamudha. Ummannis gara irreechatti yoo deemu ulfa warri itti bulanii tumsu yoo ta'u gara galmaatti yoo deebi'us akkasuma ulfaan ummata tumseeti. Kabajni ayyaana irreechaa ganamaa oboroo waan ta'eef jala bultii isaa galgala ulfaan warra angafaa ni muudama. Sirna muudama jala bultii kanarratti gosti ulfaa sanitti bulan hunduu ni argamu. Qophiin jala bultii galma ulfaa warra angafti godhamu kun buna qalaa fi korma qaluu dabalatee sirna waaqeffachuu adda addaatu raawwatama. Sirnoota taasifaman kanneen keessaa callee, caacuu fi ulfaan yookaan bokkuu muuduudha. Haaluma kanaan qophiin jala bultii xumuramee ganama oboroo warri angafaa, angaftittii fi angaftichi ulfa ba'atanii ummataan tumsamanii gara iddoo irreechatti faaruu adda addaa jechaa deemu. Faaruun yeroo irreecha deeman faarfatan irra caalaan maree'oo yoo ta'u gabbisayyoonis ni jedhama yookaan ni faarfatama. Mareehoon faaruu namni tokko dhahaa kaawwan ammoo hursanii jalaa qaban gamtaan faarfatanidha. Halkan faaruu kanas maree maree marmaaree maree ayyaana waggaa ittiin nu gahe akka jechuuti. Marsaa waggaa tokko yookaan gadaa tokko marsee yookaan deebi'ee milkiidhaan dhufuufis kan ittiin of mul'isanidha. Faaruun mareehoo abdii fuula duraatii fi marmaarii marii ittiin nu gahe yaada jedhu of keessaa qaba. Faaruun mareehoo jedhu gama biroon faaruu gabbisayyoo caalaa yeroo sirna ayyaana tokkoo deemanii milkiidhaan gara manaatti deebi'amuuf faarfatamudha. Kunis gabbannee milkoofnee nagaan deebinee ergaa jedhu kan of keessaa qabu ta'uu isaati. Gaafa ayyaana irreechaa eebbaatu jira, jeekkaaruutu jira, waaqa galateeffachuutu jira, akkasumas sirbootaa fi faaruu adda addaatu jira. Kana malees gaafa sana wanta baay'eetu godhama. Kun hundi ammoo aadaa amantii Oromoo kan waaqeffannaati. Waaqeffannaa ibsa, ayyaantummaa waaqeffattootaa gabbisa, eenyummaa ummata Oromoo calaqqisiisa. Kun ammoo har'a uumee osoo hin taane duudhaa ummata keenyaa kan darbee dhufedha. Dhaloonni addaa aadaa isaatiif baay'ee quuqama guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Aadaan kun bakka isaatitti akka deebituuf safuu keenyatti deebinaa yeroo jedhamu eenyummaa ganamaa keenyatti deebinaa jedheetiin humni jijjiiramaa kenna qabsoo kana yeroo calqabeetiin jedhu adda durummaadhaa fi aadaa kanaaf kan wareegame dhalootammaa kana jechuudha. Keessattuu dhaloonni qubee kun aadaa isaan jaalata. Aadaa isaatiif wareegama. Bahees aadaa isaa akka gaariitti akka calanqisu akka ifatti bahu taasisuu keessatti qooda fudhannaan inni bahaatiin jiru kan safaramuu danda'u miti. Jechaan ibsamuun isaa nama rakkisa jechuun hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf. Kun waan jajjabaachuu qabu baay'ee abdii namatti waan horuudha. Haa ta'u garuu kun milkaa'uu kan danda'u maal yoo ta'e miira qofaan ta'uun sirra hin jiraatu. Jaalalli nuti jaalannu aadaa miiraan qofa kan ta'u yoo ta'eetiin jedhe bakka tokkotti cabaa jechuudha. Bakka tokkotti dogongorri wayii uumamuu danda'a. Akka sana hin taane aadicha kana rogaan hubachuu danda'uudha qaba. Falmuu mormuu osoo hin taane namni hunduu kabajee diqqaa naa dubbatu guddaa naa dubbatu waan dubbate sana guyyaa sana namni tolereetu wal gochuu danda'uudha qaba. Wal dhaggeeffachuu danda'uudha qaba. Ishii kan ta'uu qabu kana waan illee kan jaalatu kana jechuudha. Waan sirrii illee haa ta'u waan sirrii ishii yoo jedhameetiin jedhe waan sirrii hin taane illee waan ishii jedhame sana irraa deebame waan kallattii sirrii hin taane sana agarsiisuudhaafis kan waan namaan jedhe sana illee amansiisuudhaaf carraa argattaa jechuudha. Gaarummaan guyyaa sana nuti gooneet irraa raawwannu addunyaatti uummata guddina Oromoo calanqisiisa wanta ta'eef sadarkaa kanatti waa hunda yaaduun sanaan qophaa'uun sammuu fi dursaniitiin sheppi gochuun tokko tokko kenna biraa eegama wanta ta'eef guyyaan guyyaa gaarummaati, guyyaa galateeffannaati, guyyaa gaarummaa kanaa fi guyyaa galateeffannaa kana sona isaatii fi duudhaa isaatiin qofa raawwanneetiin biraa galutu nurraa eegama kan jedhudha ergaanis kan qabu. Akkuma beekamu iddoon irreechaa kuni iddoo irreechaatti
siyaasii kamiyyuu kan geggeeffamu miti jechuudha. Uummanni Oromoo eenyummaa isaa, aadaa isaa, duudhaa isaa kan inni iddoo sanatti ittiin beeksisuu yookiis immoo ittiin argisiisuudha jechuudha. Yeroo gara irreechaa kana dhufan wanti qabatamee dhufuu qabu meeshaalee ulfoo irreechaa kan ta'an kan akka caaccuu, orooroo, dhiironni kan qabatan jiru jechuudha. Kan meeshaalee aadaa Oromoo jechuudha. Warri haadholiin siinqee yookiis dubartoonni kan isaan qabatanii dhufan sana qabatanii dhufuurraan kan hafe meeshaan kamillee iddoo irreechaatti iddoo sanatti hin eeyyamamu jechuudha. Isa kana immoo uummanni aadaa isaa beeka jechuudha. Kanaaf dargaggoonni illee ammallee awweer ta'anii jiru. Ammallee caalaatti akka isaan hubannoo bal'aa argataniif biiroon aadaa fi turizimii marii bal'aa geggeessaa jira. Karaa miidiyaaniitis wantoonni bal'aan darbaa jira waan ta'eef garaagarummaa tokko malee tokkummaadhaan ba'ee kaayyoo isa ba'eef waaqa isaa galateeffachuu waan ta'eef kana irratti hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Egaa kaleessa waan furanne arrarra geenye isa kaleessa furanne sana akka jirutti ammayyeessinee dhaloota taanuuf dabarsina gaafa jennu isa kaleessaa diignee miti. Akkuma inni jirutti eegneetu dhalootaaf dabarsina waan ta'eef maatiin ala ba'ee immoo ollaaf ollaa wal dhabe walitti araarsu. Araaramanii dhufuun laguu malee dhaquu miti. Yookaan salaatanii dhufuu miti. Akkuma seera sirna gadaasaa keessatti walitti araaramutti. Jaarsoliin abbootii gadaan haadholii siinqeen walitti araarsaniitti walitti araaramaniitu eeyyutti araaramu ofiisaa irratti jalqaba ofiisatti araaramuu qaba. Hollaa isaatti araaramuu qaba. Uumaa isaa isa waan hundumaa danda'u kanatti araaramuu qaba. Haraaratuun buusin namni waaqa kadhachuu hin danda'u dhiifamatu hin godhin jechuudha. Waaqatti araaramteetta. Ollaa keetta hawaasatti araaramteetta jedheetu eeguma malkaarra ga'eyyuu utuu hin irreeffatin marga isaa jiidha qabatee ituun bishaaniin cuuphin jechuudha. Hin gaafata jechuudha. Yoo eeyyee dhaga'e irreeffataa jechuudha. Abbaan malkaa jalqabaa jechuudha. Sagaleen keessaan lakkiin hin irreeffatu. Hamma deebi'amee sanatti achi deebi'anii taa'anii dhimma sanaa hiikanitti dhufanii irreeffachuu hin danda'an jechuudha. Oromoon akkasitti dhufedha. Oromoonni gaafa ayyaana irreechaa uffata aadaa, callee, siiqqee, horooroo, ciicoo fi waan aadaan of faayanii gara malkaa deemu. Irreechas harkatti qabatu. Abbaan gadaa bokkuusaa qabata. Warri ulfaa fi caachuu qabus ulfaa fi caachuu isaanii qabatanii ba'u. Warri abbaa fardaas farda isaanii faayanii yaabbatanii ba'u. Warri foollees waan foollummaa isaanii agarsiisu godhatanii sirba isaanii sirbaa gara malkaa deemu. Kana qofaa miti. Gaafa ayyaana irreechaa waan baay'eetu jira. Dargaggoonni sirba, manguddoon mareeyoo fi gabbisan yoo jedha. Shamarran sirba isaanii sirbu. Aayyoliin faaruu aadaa faarsu. Kun waaqa faarsaa, kun yoo eebbisu kun ni jeekkara. Haala kanaan ayyaana irreechaa kabajaa guyyaa ayyaana irreechaa guyyaa gammachuuti. Guyyaa waaqa kadhannaa fi waaqa galateeffannaati. Kabaja ayyaana irreechaa kana irratti kan hirmaatan saboota biyya keessaa hundaa fi lammiilee biyyoota alaa hedduu yommuu ta'u, waggaa waggaan namootni miiliyoona 6-7 ayyaanicha irratti argamuun kabaju. Akkuma beekamu ayyaana irreechaa bara 2016 ammoo wanti adda isa taasisu inni guddaan waggoota 2 fi 3 dabran kana keessa sodaa gaaga'ama guddaa vaayirasii COVID-19 addunyaa fi biyya keenya irraan ga'aa turee fi rakkoo waraana waliinii kaaba biyyattiitti mudate tureen sodaa garagaraa keessa teenye kabajaa kan turee fi bara kana garuu biyyi keenya Itoophiyaan rakkoowwan siyaasaa garagaraa fi balaawwan uumamaa hedduu dandamattee himala badhaadhinaa calqabde dhugoomsuuf abdii guddaan guutamtee wayita deemaa jirtu kanatti kabajamu ta'uun adda kan isa taasisudha. Dabalataanis sirna kabaja ayyaana irreechaa bara kana bara abdii itti horannu yoo biyyi keenyaa fi mootummaan jijjiiramaa ilmaan abbaa gadaatiin durfamu injifannoo gama siyaasaa fi dippiloomaasiitiin
dirree addunyaa gubbatti gonfatteen abdii biyya keenyaa ta'uu irra dabree abdii Afrikaanotaa maraa ta'ee argamtetti ayyaana kana haala ho'aa ta'een kabajuun imala badhaadhinaa biyyattiin jalqabde gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin jalqabame dhugoomsuu cinaatti fuula gaariin namootaa fi biyya roga gaariin ijaaruu keessatti shoora olaanaa taphatuu fi milkaa'ina dachaa kan gonfachiisu ta'uu isaati. Qophiin gahaan godhamee jira. Karoorri yeroo ganna kana guutuu akka biiroo aadaa fi turizimiititti bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjin karoora waliiniitii qopheessineetiin kan hojjechaa jiru. Qophiin gahaadha gochaatiin kan jiru. Kanaaf qaamni nageenya sadarkaadhaan federaala irraa kaaseetiin hanga Finfinnee fi hanga naannoo Oromiyaatti jiru hundi isaatiiyyuu Makalaakaa irraa hanga poolisii federaalaa dabalateetiin nageenyummaa isaatiif qophiin guddaadhaan kan godhameetiin jiru jechuudha. Kallattii adda addaatiin namoonni fedhii adda addaa qaban, ilaalcha adda addaa qaban, ayyaana kana kan hin jaalanne hundi isaa jaalatee dhibbaan dhibbatti hundi isaatiitu jaalata jechuun hin danda'amu. As keessa akka kana gufachiisuu barbaadu guddina Oromoo, eenyummaa Oromoo kaleessas qancarsaatiin kan ture. Guddinni ayyaan irreechaa kun asitti dhufuun kan mataa bowwootti ta'eetiin ture. Kaleessas karaa maleedhaan cilaasheetii dibuudhaaf yaalii adda addaa gochaatiin kan ture. Injifatamee kan mataa gadi qabate hin jiru jechuun hin danda'amu. Humni kun ammas carraa argameetiin jedheen waa gochuudhaaf waa balleessuudhaaf carraaquu mala wanta ta'eetiin jedheef kun qaawwi kun kamuu mul'achuu akka hin dandeenyeef rakkoon tokko uumamuu akka hin dandeenyeef hawaasni nagahaan bahee nagahaan galuu akka danda'uuf qophiin bal'aan gahaa ta'e godhameetiin jira jechuudha. Hanga foollee Oromoo ijaarameetiin karaa kanaan nageenyummaa isaa eeggateetiin galuutitti sochiin godhamaatiin jiru, carraaqqiin godhamaatiin jiru, qophiin godhamaatiin jiru abdachiisaadha. Haa ta'u garuu qaamni nageenya akkuma jirutti ta'eetiin kanaa olitti nageenya waloo mirkaneessuu kan danda'u hirmaannaa uummataati jechuudha. Tokkoon tokkoo uummata ayyaana kanaaf dhufu nageenyummaa isaa ofii isaa irraa kaasee duudhaa ittiin irreeffachuudhaaf qulqulleesseetiin gaarummaa qabateetiin dhufuu qaba jennu sanarraa ka'eetiin walis ofis eegee wal cinattis karaa ijaarameen waliin socho'uu danda'udha. Fakkeenyaaf uummanni godinaalee adda addaa irraa dhufu karaa faca'een karaa bittinnaa'een osoo hin taane magaalaa tokko irraa kan dhufu qaamni waliin dhufe sun gareedhaan wal qabatee kan biraa gidduu isaa akka hin galle taasisuudhaan taphachaa wajjin waaqeffachaa wajjin irreeffateetiin deebi'uudhaan akkasumatti gurmaaheetiin lafa qabateetiin suuta jedhee wanni gadduu kana seeneetiin waa jeequu barbaadu rakkoo uumuu barbaadu yoo jiraateetiin jedhe achumatti hambisuu sadarkaa ittiin danda'u irra gahaa jechuudha. Guyyaan guyyaa kadhaa waaqa kadhachuudhaaf bahamu wanta ta'eef waaqnis guyyaa kanatti nama waan gaarii dalageetiin jedhuuf waan gaariidha kan godhu waan gaariidha kan yaadu wanta ta'eef kanas qoodachuudhaaf barakaa kanas qoodachuudhaaf qophaa'uu danda'uu qaba. Irreechi kun karaa safuusaa eeggateen akka kabajamu qophii hundi godhamaa jira. Keessumoota adda addaa naannoleedha, ollaawwan biyya keenyatti waamichi godhameera. Waamicha kanarratti hundaa'uudhaan keessumoota kana kabajuudhaan karaa safuusaa eegan akka kabajamu hojjettoota keenya dabalatee qaamolee mootummaa adda addaa dabalatee qophii hundi godhamaa jira. Kanaaf nus qophii keenya xumurreerra jechuudha. Akka kiyyatti garuu iddoon kun iddoo galateeffannaati. Waa'ee araaraa, waa'ee nageenyaa, waa'ee kadhannaa, waa'ee galateeffannaa jennu sana giddu galeessa godhateetu sana hojiirra oolchuutu irraa eegama jechuudha. Kana duwwaas miti abbootii gadaadhaan muka ajajamuun irraa eegama jechuudha. Fakkeenyaaf amma irreecha gara irreechaa yeroo dhaqanitti eenyutu dursa kan jiru beekamaadha jechuudha. Abbaan malkaa insaaqa irreecha sana jechuudha. Itti aansee abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee ni irreeffatu jechuudha. Sadaffaa irratti kan irreeffachuu danda'u uummata jechuudha. Kanaaf akka kanatti hubatanii sirna kana sirna baay'ee kabajamaa ta'e sadarkaa addunyaatti ibin ammallee galmaa jiru. Gara fuulduraatti immoo of danda'ee akka inni galmaa'uuf kan hojjechaa jirru kana kunuunsuutu sirriitti nageenyummaa isaa nageenya erga jenneeti iddoo sanatti rakkoon tokko uumamuu qabu jechuudha. Sababiin isaa duudhaa isaa iddoo sanatti rakkoon tokko uumame jechuuni faallaan nageenyaa raawwatame jechuuni duudhaan sun kan nageenyaa sun ni caba waan ta'eef sana eegneetu duudhaa sana beeknee hojiirra oolchuun eegnee immoo dhaloota itti dabarsuun kan nurraa eegamudha. Uummanni keenyas waan jedhamu waan mari'atamu ergaa abbootiin gadaa dabarsan ergaa hawwatiin siinqee dabarsan ergaa hayyoonni adda addaa dabarsan foddaa televizyiiniitiin yeroo yeroodhaan mariiwwan adda addaa hin taasifama.
ardaaleen marii adda addaa qophaa'eetiin ergaan asirra darbu hin jiraata. Namni hundinuyyuu carraa argatameetiin mana nama hundaa gahameetiin ergaan nama bira geessuun hin danda'amu. Waltajjiiwwan adda addaa bakka adda addaatitti dhimma kana ilaalchisuudhaaf yaamichi godhameetiin mariin geggeeffamu hin jiraata. Kana irratti argamee sirriitti mari'achuu, hubachuu, yaadicha isaa qabachuu, waan qabateetiin jedhe sanatti jiraachuudhaaf qopheessuun wanni akkasii kun cimuu danda'uudha qaba. Kan mari'atetu jibicha gayyaafata jedha Oromoon. Namni yoo mari'ate rakkoon qunnamu hin jiru. Yoo hin mari'atiin ta'ee wanni tasa uumamu tokko hanga ofitti deebiteetiin dhaabbattee wanta sana xiinxalluu yaadduu dandeettutti hanga disturbi nama gochuu danda'a wanta ta'eef akka sana hin taane dursinee carraa jirus rakkoo jirus rakkoo dhufus karaa kamiin maqsuun akka danda'amus keessummaa keenya akkamitti fudhannee akkamitti kabaja akkamitti gooneetiin deebisuu akka qabnus keessummaan nutti dhufaatiin jiru bal'aa ta'uu isaa wajjii wal qabateetiin uummanummaa Oromoo mataa isaatiiyyuu bakki irraa dhufuu fakkeenya distaansii irraa dhufuu yoo fudhanneetiin jenna Wallagga Caafiidhaa kan dhufuutu jira jechuudha. Harargeedhaa kan dhufuutu jira jechuudha. Booranaaf Baalee fageenya irraa kan dhufuutu jira jechuudha. Kun mataan isaa mana asiin qabu kan fira asii hin qabne dhufuu danda'a. Iddoo bultii barbaaduu danda'a, dheebochuu danda'a, beelahuu danda'a. Isa mataa isaa walii kenna mataa isaatii wal keessummeessuun nu gaafata jechuudha. Kanaaf dhimmoota akkasii kanarratti uummanni keenya dammaqinaan qophii gahaa gochuu akka danda'u akkuma jenne guyyaa kabajaa san kallattii abbootiin gadaa kaa'aniin duuba duranaan namni safuu isaa eeggatee malkaa sana bu'ee sirnaan kabajee deebi'uu akka danda'u naamusa isarraa barbaachisu kallattii adda addaatiin ergaadhaan darbe san beekeetiin raawwachuu akka danda'u asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada jechuudha. Akkuma beekamu irreechi mallattoo nageenyaatii, mallattoo araaraatii jennee dubbannee jirra jechuudha. Bara kana immoo mata duree yookiis immoo mootoo irreecha faajjii tokkummaa fi obbolummaa isa jedhuun kabajuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Kan nama dhibu tokkummaa uummati Oromoo qofaasaa iddoo kanatti bakka irreechaa kanatti ba'ee irreecha kana hin kabaju jechuudha. Sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kan firoonni Oromoo jaallatan hundumtuu naannoo ollaarraallee even biyyoota ollaarraallee dhufanii irreecha kana waan kabajanii fi duudhaa tokkummaaf obbolummaa isa jedhu sana sirriitti mootoo qabannee jiru sana galmaan ga'uudhaa fi sirriitti duudhaa isaa eegnee irreecha kana karaa nagaatiin duudhaa isaa karaa eegeen kabajuutu nurraa eegama kan jedhuun ergaa qaba. Amantii qabna hundumtuu akka mataa keenyaatti. Eenyummaan keenyas akkuma amantii keenyatti eenne amantii keenya hin faalleessu eenyummaan keenya. Anama amantii mataa koo danda'e hin qaba. Amantii koo hin faalleessu an. Amantiis qaba, eenyummaas qaba. Amantii koos cimsee eeggachuun qaba. Eenyummaa koos cimsee eeggachuun qaba. Yoo ani hin eegne qaamni naa eegu hin jiru. Kanaaf Oromoo yeroo kamiyyuu eenyummaa isaa eeggachuu qaba. Irratti hojjechuu qaba. Yoo irratti hojjenne dhimma koo jenne yoo irratti hojjenne dhaloota nu booddee jiruuf dabarsuu qabna. Hojjechuu qofaa utuu hin taane eenyummaa isaa eeguu qaba. Tokko irratti hojjechuu qaba. Lama sirnaan eeguu qaba. Dhaamsa jedhuun qaba. Inni sadaffaa Oromoon safuu qaba. Safuu Oromoo eeguun dirqama kan jedhuun dhaamsa dhaamuu barbaada. Akka kiyyatti wanti hin dhaamu amma ayyaanonni adda addaa gurguddaa hedduu kabajamu. Ayyaanota kabajamu kana keessatti yeroo baay'ee uummanni akka hawaasaatti akka feestivaalatti yookaan immoo akka ayyaana iddoo tokkotti uummanni walitti dhufee kabajamu qofatti ilaaluutu jira. Dhufnee fakkeenyaaf Finfinnee hora Arsadii Finfinnee hora Arsadii yookaan immoo hora Finfinnee dhufnee irreeffachuu galuu malee namni mana isaatti ayyaanni irreechaa dhufaa jedhee qophiin godhu irreecha irratti akkuma masqalaa akkuma qillee akkuma ayyaana kaanii farsoon akka hojjetamu daadhiin akka hojjetamu daabboon akka hojjetamu nyaanni aadaa adda addaa hojjetamee mana kiyyaa nyaata aadaa sana akkuma ayyaana kaanii nyaadhee kabajeen ayyaana irreecha dhufaa jechuudha. Ayyaana guddaa uummata guddaa ibsu kana mana isaatti qophii godhuu qaba. Kan dhufuu danda'u immoo dhufee kabajuu qaba. Kan dhufee hin kabajne immoo mana isaatti qophii godhuu qaba jedheetii yaada. Inni kun akkuma ayyaana kaanii kabajamuu qaba kan jedhuun qaba. Kanumarraa ka'uudhaan ayyaanni irreechaa bara 2016 karaa duudhaa fi safuu ganamaa isaa eegee fi nageenya jaalala tokkummaan sabdaneessummaa karaa keessatti calaqqisiisuu danda'uun wal kabajaa guddaan maqaa naannoo
roga gaariin akka ijaaruuf dabalataanis ilaalchi obbolummaa fi miirri obbolummaa uummata Oromoo jidduutti akka dagaaguuf daandii guddaa saaquun dammaqinsi hanga galaana gamaatti ittiin uumamu miidiyaa mootummaa fi miidiyaalee sadarkaa biyyaa fi idil addunyaa dabalatee miidiyaaleen hawaasaa jabanaa maraan deeggaramu akka kabajamu taasisuun hojii isaa tokkoffaadha. Bara kanas ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi Arsadee fulbaana 26 fi 27 sirna ho'aan ni kabajama. Ayyaanicha akkuma duraa karaa tokkummaa jaalalaa fi safuu duudhaa ayyaanichaa eegeen akka kabajamu hundi gahee obbolummaa bahuu qabna kan jedhu waamicha keenya. Ayyaanichi ayyaana nagaa, barri bara quufaa gabbinaa, gadaan gadaa quufaa gabbinaa, horaa bulaa deebanaa, torbaan milkii, irreecha gaarii kan nagaa fi jaalalaa isiniif haa ta'u jecha qophicha qopheessuudhaan kan isinii waliin ture ani Lammii Abrahaamii torbaan milkii isiniif haa ta'u jenna. Horaa bulaa deebanaa.